maharar gee kasaan malaa faasin arge. Amma taa'ee ma khaysa gabbe. Uummata keessa obbay. Anaa fi miciyyoo baas. Tabii mijiyoon tanoo Duraanuu jibbitee baatee jireenya isaa keessa. Bakkuma inni jiru qofa nagarsiisitti bartii badduu ta'uu kan inni mana hidhaa san cabsee dhufe bari fuutee uummata deebiste. Nama mana hidhaatii bade akkam godhu deemta. Asu ati fattaadha kai. Hoggaan isa fuudhee mana kana keessa kaayata kaadeen badiyyaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha jirtanis ni jecha. Dalagaa fagoon deemee sanaa keessa irraa bahee jechuudha. Dalagaa bultiitiin deemee. Yaaddo akka hidhaa jiru viidiyoo takkan arke iseen irra dawwalee na arrabsiti waa hundinaan jetti garuu isiin na arrabsuun qabdu ani si biratti kabajaa qabaatuun qaba bakka guddaa qabaatuun qaba jettu ayyaan san ni beeytanii nama hamaa tokko ni beeytan jeeti yaada silaa meeshaa tana asitti ittiin deebitu wala manni silaa ka arabaa ta'ee meeshaa tana firii takkas keessatti ittiin deebitu sababa na hidhanii ittiin ajjeesuu gaanii irratti itti yaaddoon dhufee jettu mana kana dhufee dalagaa san dhiisee ganda arabaa hayyama gaafadhee isaan tun afidee ulaa kana duroon na buusee na biraa kutee gizeen dhufuu qulfii kuma beeytanii nin qaba qulfiin tanuma duraanii sanii gizeen itti kaayee ilaalu banadheetiin seenee isiin hin jirtu jettu ijoollee manachaa nu jirti garuu gammadeetiin jira isiin asitti ol deebuu kanaafi kanaatu hedduu mataa na dhukkubsaa jira aarana qabdi taatee lollolchiisee akkana isin godhu kana asumatti taayeetiin mana kana keessaa gadi boo asuma taayeetiin eeggada mana kana keessaa gabboon kiyyee hin jiru. Khaymaa khaysummaan jedhati Rakkoo jira. Rakkoo jira. Ati adamanaati khaysummaa maali laanuu ati ijoolleen khaysummaa mana jira. Khaysummaa barbaada. Salaamu alaikum naan jettu. Maal qulfee isaa biddabbatte barbaada dhufe. Telefoona maaliif naan raksita telefoonaan. Maal bira dawwaltaa'u? Akkam jechuudha ta'eeti maali afaan lolaa kana lola namaatti haasa'u maal irraa obboleettii tiyya na dhaggeeffadhu lolini baga rabbi nagaan sifiti biyya fagoo sanirra maal araan agarte araan dhufe baatii lama maal fi deebaa ta'e sarftee mana gaafatta arraa kayaaduun amma agarte akkamitti ayyaanii sitte amma agarte hin jeerat ati yaaddoon fadhoo haydhamuu fadhoo haadiisuuti amma kan irraa deem akkam ati duraanuu bikkaan hin jiru fageenya laaltee dhuftee mana kana galteemi ati babakiyya qabeenyi kee kunuu haati gatii rakasha sanii gurgurtee si eege badala na galatoonfatte akkamiin na arrabsite akam jechi galatoonfadha hattu mana na yaaddoo bira galteeti si galatoonfadha waan akkanaa kana na haasa'iin safuudha kuni hayyan maanta na yaaddoonis hin jiru yaaddoon hin gargaare akka namaa tokko tokkotti hin gargaare ani gargaarsallee hin beeku kan irraa deemu maaliif hin deemaree amma mataa dhukku sida kai deebre yaaddoon hin jiru maal barbaada dhufteef yaaddoon hin jiru eewa maal barbaada dhufteef yaaddoon isa jira naa himre mbaa bikkuma agarsiisan jira haa bakka agarsiisan akkam jira akkami geessuu dandeesse akkami naa anaatu geesse eenyu geesse si fe jaani geesse kai mana raatee dubbii mataa gara nan galchite mataa teetii chittu mataa na dhukkubee jira aadu maftaa qulfii manaatiin naa kan qulfii manaa isaa fuutee firaa battee seentee qulfii manaa hin qabu lakkeen ijoolleen na raabane Jolatan tu ramen ora kalau kita kulpi berada aku tanya tu. Kulpi nak kan nak saya berema. Tae wa. Ewa tae. Mani mana kaya tini? Ate ma khalas sama mani mana khiyam tila mani mana khay. Akka meeshaan ta'e tun teessee si eeytu. Sababa meeshaa ta'e tanaatiin tumamee guyyaa meeqa qonqosoo nyaatan ammaa ma keessa tumdana hidhanii. Waa meeqa ta'ee arkee as keessatti meeshaa ta'e tana asitti yaaddoo itti dhufe. Yaaddoo qonqofaa fidee fituman dhufe asuma dhufa malee ani yaaddoo ijoolleen jira kunis hin jiru kijiba. Tamam. Waan namni sin jedhu dhugaan seenat. Anna makamtu dhugaa imaan makamtu kijiba yaa sin beeku amma qolfeeti jaan adeemsi ajaalis hin beeku. Kun kennan nagaan fadha. Nagaan barbaadan. Tamam. Bakka yaaddoon jirus nageessi maallaqas kafallee yaaddollee askaraas kaayes ni baas. Hin baasini kayatu mana raate. Deemuun kiyya sin dibina nin deema. Yammaan tana dhageeffadhu. Qulfii teetirra hajaata kan qabu. Qulfii teetira ni aadataa bigaa kanan fayyaan qabne san siitu wajjin alatti na baas. Kalaas namni irraa fudhalee ilaa manta maaliif deemtan dura. Tamam. Ani garuu waan ta'e kana dhibbee jira. Mataa kiyya kana nyaata. Dhalaan harargee laaftuun qabdu hundinuu hojjetu dhete. Garuu ati lama laafaa gartee nama gartee bishaan sin argeen dhalaa keessaa jechuudha. Dhaluma harargee keessaa nama laafaa sin arge. Saniifuu akkamitti taa'uu danda'e? Akkamiin godhadhee maallaqa nyaachisanii nama hiitanii akkamiin godha? Askara wajjin waltumu jira maaliif si godhadheen? Maaliin godhadhee? Akkamittiin baasa? Akkamitti askara waltumee hidhame? Hai nama mootummaa warra biyyaatu akkamittiin baasan? Akkam godhatiin baasa? Akkamittiin baasaa maaltu fide? Akkamittiin baasni ni baasa? Ati duuba yoo baasuu dadhabde bilbila nan si bilbilu san maaliif ni kilaan kaasan guyyaa takkatti hin gabbaasa? Maaliif ni kilaa kaasuu dhabde? Haa guyyaa takkatti baasa. Eenyuun baasa? Amma tana isinii warri ati dhugaataniiti akkuma onneen isanitti kan baafadhu akka taanaan. Akkamittiin baafadhu? Akkuma guyyaa takka baastaa mi'ati. Min baasee? Akkamitti dila kana irra deemnee maallaqa hundaan dadhabdee guyyaa takka baasuu. Karaa istamaan bakka inni jiru sana geessi nin baasa. Maal si gaisa anu gaggaafadhee lafa gaggaafadhu dhaqi baasi. Akkamittiin gaggaafadhee dhaqaree duuba nama magaalaa beektaa maanta beektu maal si fayi deemu magaalaa guddoo yamantana keessa manni hidhaa kun miliyoona oli kam dhaqeetiin qabdi. Miliyoonuma saniin barbaadee akkasitti baase fayi. Ati ammaan sana edaanuu wanni bakka inni jiru natti himuu irraa hin qabaanneef akka jaarsa kan hidhaa boo irraa hin qabdu.
moo nama qopheeffate qabu. Akkam jechuudhaati tun mataan kee kun fayyaa sin qabu mataan sin dhukkubaati tun. Dileen Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma agartan kana isiitu hiisisee naagalee jira. Waa hundarraa haasa'isirraa waa hundarraa naagalee jira. Ati immoo tajaajila daldaluu viidiyoo kaayyateeti maqaan arrabsiisuu fi waa hunda haasa'isuu jirtame. Maqaa ishee arrabsiisuu miti. Jaayim kinaanummaa viidiyoo keessa kaatteetu mana kana keessa teessee haasa'uutu sun maal qophii tokko qophii baratee osoo nan haasa'u jiruuti narra dhufte sawa. Dhugaa viidiyoo maaliin martee eenyu yema seekan. Ayyema. Hoggu duraatiin jaayisa godhadhee haameraa dhufee mire. Maaliif maal maruu dandeessu viidiyoo sana maaliif marte deemteetuma baasuu fe'inaan mana hidhaa san dhayitee sibira dhayitee maaliif hin baasalleedha. Baasuun hin baasa. Akka itti hidhamee fi akka itti wanta ta'ee fi waan irratti hidhamee kan beeku malee akkasuma akka biraa takka biraa bakka hin qabu yoo laalallee ganaadha malee deemiti bareeduuti naa laali eessaa hidhamee maaliif hidhamee eenyutu hidhee akkamii hidhamee akkamii ilaaman taa'u jira barbaade kaatee alitti isa yoo isin jiru maatiin beekamee isin jiru kai bakka isin jirtu sana geesse katti mataa isa jirte deessi beeksisa duraanuu gusee na agarte dhaabbattee fincaanti gatteesseen fincaantu kai na geesse qasii muttiin jira bar dubbii nama raafuu dhiqa. Dubbii maali sirraa fuudha mataan oogiste tilifoona nama jalaan kaastu nama arrabsita afaan oromoon beektu ati sammuu teessi cufaadha. Eessumaan maraataa wajjin irratti mataa ati maraataa ilaama siraan baaneen kan sitti himu jiraadha. Baay'inatti haasa gisee taasisa ta'ee. Ayyaan mana guutuu dhiiste mana kanallee dhiiste mana sillee dhiiste karaa isiin kuttee una garreessi. Yaaddoo hidhaa wal naquu bara karaa isiin kuttee una garreessi. Isii hidhee abbaan si hidhe si baas malee kuttee baasa. Kanaaf waa hunda anarraa kan nageessu. Kan waan hunda anarraa. Maalleen wanni hundi namni si hidheetu si baasaa biyya kana. Namni si hidhee si baasaa bare. Nama isii hidhatanii bilbilli si boo isii uma kana kuttee una garreessi. Dachii seentee samii seentee hin beekotu. Wanta nana dhaggeeffadhu waan takka takkan si himaa. Miyyoo takkaa jira. Saayibatiyyaa ni saayibatiyyaa osoo hin ta'in nama nan beeku. Maallaqa kan akka deemtiin. Tujjaaraa jechuu isiin. Nama tujjaara gartee wanta isiitu na erge immoo. Akkam teettee seerti. Yaaddoo na baasaa bakkuma inni jiru qofa na agarsiisi. Maallaqaan baaftire bittee baasi nama bittee. Laanoo ati amma dallaalummaa eegaltee yoo kalaa. Dallaalummaa maaltu direes keessa? Dallaalummaa wanni midhagaa intarneeta kaatu jiraate maa eessarra dhaabbattee obboleessisiin taane maalisiiti. Nama beektu nama Oromoo dhimmamu yaaddoo nama miskiinuu barakkataa hunda gargaaru saniif. Ati beektu waan ammaan tana ati kaan bee afaan seene ammaan tana intarneeta kaatu fida amma matu bakka keenya irraa gabbaa intalaan. Bahii maaltu fidere? Maallaqa isiitis hin fadhu. Ati an agarsiisi intalaan maal jettaame kalas intala dhayyalaan nurraa dhiisi. Ati maallaqa isiin feetu miti. Maaltu siin gee maallaqa isii? Barsiin kennitu. Yaaddoo laala akkasi kaash gooteeti gabbaatti mana ilaa. Ati tun amma mataa dhukkubsu jirta dhiigan hin danfisiin iti kaina irraa gabbaye. Maali? Naanni shaay kaash gootee baaftuu sammaan. Gizee baaftee inni kun gabbee dalagatee ilmaan isaa si gargaaraa bara. Na gargaara. Ilmaan isaa sirraa gargaara. Saadaa gowwaan seenee kaina irraa gabbaye mi'aan. Ati na dhageeffadhu waan takkan si himaa saada. Duraanuu jibbitee baatee jireenya isaa keessaa. Bakkuma inni jiru qofa nagarsiisitti bayi dubbii isaa keessaa. Dubbii isaa keessaa hin baa. Ayyoo keessaa bayi. Hoggaa sanbootoo. Kalaas kaa haa jiraatu jireenya mataa isaa garuu ilmaan isaa sirra gargaara. Ilmaan isaa narra gargaara. Ayyoo sirra gargaara. Intala wal bilchisiiteen intalti yaaddoo bitatti. Yaaddoo bitatti. Maal bitama yaaddoon nama bitatu? Bitu jirtaa bara gaasan jechuun bitutti jirtaa bara. Ambar ganda arabaatiin jirra waan ganda arabaatiin. Waan dallaalummaadhaa bar bitatoon dallaalaa bar dallaalaa. Bitamus gurguramus inni nuti kabar baannu akka nama Oromoo tokkotti akka dhiiga Oromummaa tokkotti nuti kabar baannu yaaddoon mana hidhaa keessaa qofa gabba'u. Na dhaggeeffadhu siif hima. Ati waa'ee kanaa keessaa bahi. Haa baafattu haa bahu inni achirraa gisee gabbee booda waan takka keessa ani hin seenu. Guyyaa takkaaf salaamu alaikum siin iddoo dhufe. Garuu yoo waa qabaadhe dhufe ilmaan kan siifin gargaara. Amma inni na gargaartani duutuudha maasu maaliif na gargaarta? Ati tun barnaa illee reefuun kana guutuun arrabsu jirtaa bara. Si arrabsu makiyaa fi mana hidhattee mana arabaa ta'e irraa dhufte saa. Hidhattee mudaa arabaatu bakka fagoo sanirraa waan kana na rakkiseen siin jedha. Wanti akka sana akkasitti hin jirtu. Anaani ana arrabsu rakkattee dhufte malee waan takka rakkatee maan jira gabboon siin jedha. Inni jira bari talaan bituu deemtaa bara bituu jirtaa bara. Hin heerumtu bari yaaddoo hin heerumtu gaduma baasti malee maali baasti. Hagattu haatimaatu siin jedha akka boombarbaadu. Ati dalagaa si jirtaa himoosu. Intala ettee intala biraati dhiisi intala cufiiti. Dalagattee dhufte immoo kun dooraara dalagu jirtaa bultii. Kala maallaqas kan siifin baasa. Siifin baasa. Eeyyoo maallaqas kan nire. Akkam jechuu keetiin naan galle. Ana kan fadhe haajuu maallaqa ati as kan. Anaatu deemee si baasa. Ati naan baasini deemna geessi dhaqeetiin baasaa nuyi. Dhagaa maallaqas kan nire anumaatu fadhaaji malee. Ati ammoo waan dallaalaa barbaadda bakka yaaddoon jiru nu geessuudhaaf jechuudha.
Maaf dallala barbaada. Atu dallalu jirta maaf dallala nam sadin to ubar. Dallaalli eeffannim dallaalaan Amma atu maala kaskanin jesiifin baasa. akka beeka Atu gaariin kun jirta arate amma arraba kiyyaa fidattee ganda arabaati dhufte malee waan biraati hin dhufne barat. namni keenya kun hundi kuma akka bee akka itti jirtu ka bira xiyyataan mureessa keessan kaa'u akkamiin si godha Maala keessa kaatee bittu yaaduu siifte. Maala akka ummattee fi jaarsa kamaniidhaa keessa jiru loltu akka immoo waan akkanaa kana dubbatu qoonqoo kararra deemtee geessuuf dadhabdu nyaataa geessuuf dadhabde rakkataa jira baga hidhame dhiiraatu hidhamaa hidhamere haa hidhamuree maala qaba. Ajjir dhiirti hidhamtee hidhate isiree. haayidaa keessa si bororuu haayidaa keessa si Duur mana hidhaa maaliif bororo? Mana hidhaa maal mana hidhaa wayi nama jeessa seeru maaliif bororo? biyya sanatti namni maallaqaan kana baasu kun maallaqa akkas kaash godhanii itti kaninaan Akka daga kaash godhee baasna ati tabaalee qabdu san kaash godhee yalla baasne. mukaasiiti wajjuma dheeyineeti Maal eelaa gootu? maal nagelaa goota Ewa maallaqa as keessatti basbatee ishee ta'e as kan maallaqa sana. ajamaan tana dadhabdee miti garanni Asooraa raabsu jirtellee ammaa ta'e dhiisuma fayyada gabbee. uummata keessaa obbayi bahee anaa fi mixiyyoo abbaas naa fi mixiyyoo ni baasna kala Tabi mijiyoon tun horiiroo. maaltu singee Maal manaa maal agartee zaayiraa agartee. mallaafaa ta'uu kee qabeenya isaa dilasan kan inni rakkataa irraa gargaaru san dhadhaawachitteeti isa karaa daaqatee jechitee jechuun karaa dalagaa walitti qabattee qotte. Ati maaltu sina gabi katootan? Maaltu sina gabi Deebiteeti lammaffaallee waan hafe dhadhaawachiiftee hidhanne. Bagannak. Amma gaafa inni deemin jeermataadhaan oomishni maallaqa qabaannaan siin laala baasteet mayaaduu as dhaabu yookaan maaraa dubbii eessa jira harakaata kan hin beekan irraa gabbee bikka jiru mana hidhaa gaafataniitu madaqanii ilaala maal maas ka'ee viidiyoo kaayattee mataa guutuu kan irra galchi kan irraa gabbee amma kan irraa deemin jeebar mataa gara galchi. Deemuun kiyya noolamin garuu deebuun kiyya ati akka yaaddu mana kanas deebu abdii firraa qabda. Deemi baasiin jeerkaaniin baasaa jettee bara. Yoo walii gallee baasnee irra wayyaadha yoo amma nuti ittiin deemnee sirraa kophaa baanee baasne mana kanas ittiin deebu ilmaan baasnee deemu beekumsi ilaala gasumaatu asuudhaa hoggaa sadi mee deebi yaadduudha fi ni bahaa taa'e deem baasee qottee baasnee harka qabnee asiin finnee asif harka qabnee kunnaan ni deema egaa ati akkana jettee kan laltu gara viidiyoo tanas ni arguu danda'a maaliif jennaan ichi nu geessu diddeen laffaanee nuti barbaannee maallaqa baasnee barbaannee yoo akkasitti kageessinu taate amma mataa gara hin galchine kan gabbeessin jee bara dikkina dhaggeeffadhu saata dubartii battuu ta'uu kee kan inni mana hidhaa san cabsee dhufe bari fuutee uummata deebiste. Uummata deebisuu baate ati nama mana hidhaatii bade akkam godhu deemta haa fuudhanii ijoollee haa hidhanii. Ijoollee inni 18 gadi ijoollee 18 amata sadii turii dhabda sammuun fayyaa qabdu. Asu ati fattaadha kan irraa gabbee. Ati fattaadha si biyyaadoo mataan keessan akka takka yaaddan. Wal fakkaatii wal barbaadeen atis mataa si yaadu isa illee yaadu. Hoggaan isa fuudhee. Mana kana irrattis gabbaa'e. Laala ati mataa loogii jirta hoggaan isa fuudhee mana kana keessa kaayee takka adeem badi jeen ati ijoollee sana maal yaadde. Waan takka gara mana hidhaati ni laala waan si mana hidhaa cabsanii nama takkaa badu eessa keessatti. Ati ni gara kam taaree ni du'a. Ija namaati bar bikka fadhatte bikka hunda kaameeraa jira eessa ba'uu danda'a eessa baame. Kaameraa bikka dhaabbatanii jala deemanii sadii akkasitti isa da'aasanii bar. Sibiqi ati biqi jaafataa Amma isaa maal beekte? amma kan irraa gabbee jee. Hamsa hamni isaa qoyyoo. Kaisa ini saya kalau kaina raga be kaina raga be kaina basi qotu faya tu basan Nimba yalla tu miyyoo fideetin akkasi miyyoo sigarsiifne akkasi deemnee yaaddolle ba. atumman basi demi yo le garsiisini dem atumman arkinaan ni gaafatu raga be Ati harkinaan ni gaafatu bara yaaddoftu malee yaaddoo miyyoo fideetin laalase fuula kan dura sigarsiisee deemee yalla yaaddoo. raga dem yani basa na raga be kama qotu demi Gabbee qolfi. yalla qotu Pura tanam masala bano ida amma mana ida dem bas kaya Ajaa'iba maal Jadi ta'e basin jera amma basi dem amma baasi maal taree tas gabbaayre. maal rasu jirta barati ton video khayete ado video tan Maaliif lol taree? Esa kala kasu dem video tan Ati amma maaliif lol? Bakka amma bakkatti raga be gabbisa kaa raga fidiyoo. be jedem Maaliif lolta? Boon kiyyan oolame. Sumar kunnan doren Maaliif ati fattala fudura bar Maaliif sirraa ballee? Yo vide melote yalla khatu gabbe Dhalaa duraanuu gisee maqaa dhalaa dhageesse. Mataan mana yaadatti mataa kana no fatu gabbe demna